dhugaatanas wallaale hin jiru oromoon awwal irratti kullin oromoon kutaa kudhani bagan dhugaa kana bartan bagan miidhaa eenyutu miidhaa kana geessaa jiraalle by the way dhibee naqarsaa wayii gartee bakka nama qabe doktorri dhabee garas dhabee marammaree gaafa jedhe beeyta rabbi gaafa faloo isii kaa'u hedde yookaan dawama xiqqoo wayiitiin gartee dhibee san sirraa fayyisa dhibee itti wallaallee gartee nu fakkaatee nu nyaachaa ture dhibee qaama keenya keessa badee nu nyaachaa ture hadha ifa baafte gurba jeneraal Hafarso sigale kanaafini baga dhugaan barante oromoon baga dhugaa bartan jechuu barbaade ani kanarratti wallahi ani moo wanta asirratti namoota keenya warroota waa dubbatuudha mullee dhiifamallee naa godha tokkoffaa dhugaa namaa tokko bara miidhama namaallee arga nama tokko feenanuun jaalattan feetan jibbitan miidhama nama saniitii fi dhugaa nama sanii bara isinitti nima jechuudha namallee hacuucuuf hin deemina wanta namni tokko itti fuuramee gartee aarsaa guddaa itti kafalamellee nama san dhiibdanii keessaa baaftanii beekamtiif jecha maaliif jecha kana isinidha wanti baay'een gorsa namaa ni furanne namni yoo nama gorse ijoolleen teenya amma innummaan kun osoo balaa fedhe buuse nama yoo guddaa miti xiqqaan dhaabbadhu yoo jedheen nama dhaabbatu dhugaa isinitti hima warri dhiyeenatti qabdan ni beeytan wallaahi kakkadhee isinitti hima yoo daa'imni waggaa 5 waan kana dhiisettee mucaan kun nama dhiisu kanaafi akkasitti dhugaa jirtu baraa deema dhugaa namaa baraa deema ani tanuman jechuu barbaade Hafarso asumatti hin gabaabsaa carraa nama biraatti dabarseera. Galatoom Imrisha waan qabdu itti fasafasi warri moderaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa jirtu Hafarso jirta waliin jaalannu silaa naafatti. Dhagay tokkoffaa Oromo Oromo namni kuma tokko waanuma kalee galgalaan mataa keessa kush godhisaniif hin darbina gastii warri moderaara qabdanii kalas daddabbinnu ofii soddoma ofii itti lubbuun tun gaafa nama dhufte namni ifirrumaa qajeelcha mucaalaa fayyadee qajeelchi nama sodaatu dhiisaa kala itti fufeam dhiisaan darbina haasai. Abu Hafarso asilaan hawaasota ilutti waa dhaabadhee walgawiin deema ilu fiigo deemi malee carraan naman saamin. Okay. Go. Please. Kanaafin walii galaa dubbadhu. Ayyee galatoome iluko ila wanti jedhu ijoollee sirriitti dhagaa wal jala deemu wayya waan iluun siin jedhe atis dhaga'uu qabda kana si dhaaman mucaa jabaadha yaadan deema waa hundallee beekaa seera waa'ee politikaallee beekaa akka dubbiillee eeggataa waan deemuufi wal dhagaa hoggana qabaachuu qabdan dhugaa kana si dhaaman waan iluun isin jedhe dhaggeeffadhaa wal jala deema kanu isin jechuu barbaada ulfaadha galatooma. Okay, thank you girl. Haqaaf jiraadhu amma maqaa kana naa dabarsimee qo'aana wayitti dhufe Imrisha qo'in dubbatta. Okay. Wallahi waan maqaa waliitu sii kenne bar anatu yeroo jalqabaatiif Hafarso Kingi sii moggaase bar Oromoon guutuun sii mirkaneessiti inshallah dubbadha odeetti deebi'a. Galatoom Imrisha haasa'ee carraa kee. Ayyee silaa kun waniin kun kabaja bar carraallee naa kennitanii madarakii irraa na jalaa kaatanii carraa isinii kenna obsa qaba waan biraati yoo isin caaluu baadhe obsaa fi sodaattuudha kalaasana sodaattuudhaan na qabaati waa obsuu kana guddadha waan arge tokko gartee irratti sabaruu guddadha kana jechuun ammoo ani wareegama gartee ilmaan si komandootiif na beekaa namni na beeku asirra maal jechuu barbaade hagam Hafarsaa kana jaalattan ammoo jedha bara dhiifamallee naa godha meeti yaadisu mucama kana hagam jaalattan mee na hima. Hagamuma takka jaalattan eessa jira eessatti jira maalirra jira namni garee gruppii 58 itti hidhate mucaa kana mee namnummaan gartee wayitanii mana banee asiisii iyyuu malee quba qabdu jirta maa kijiba ilmi namaa kun jedhan maal oolee maalirra oolee maal dalagaa jira lubbuun namaa takka gartee mucaa ofirraa geessisan nama baadiyyaa keessa jira yookaan mucaan sun nama naffida jedhee akkana kunoo sibiila mana mataa jala guuradhee rafaan siigalee annagaa hanqoonqoo itti kenne geggeesse yookaan gartee ilmoon bofaa bahuma jedhani nama biraa fuudhee na fidaa billaa guddaa kana mataa jala kaadhee rafa. Hayyee ka waan balleessin jechuu laalan. Mucaan kun ammoo halkanii guyyaa dhimma keessanii fi yaa hagam quba qabdanii hagam takka Hafarsoo kana quba qabdan moo toorima afaanii kijiba afooftanii jechuu barbaadeeti galatooma waan biraa dubbachuun barbaaduudhaaf sagantaa itti aanu ammoo walitti dhufuu jirra. Galatoom ulfaadhu Imrisha ni haadha carraan isinirra ga'ee jira. Ayyee galatooma ulfaadha Hafarsoo kophaa kiyya sii kenne kaleessa. Ayyee
Wasi kama ka jiradu net to ko farata ka intala si komando ta kasi ko folga chagamma nama kuma lama tosture nama kuma lama afdi balama kasi tosture tala ta esi ko fa osene be kan ga dorgu jira be kan ulgal chura be me ka intala si komando drobuto asra video ay oromo dubata ol tutti amara denga tumcha si korra mallaka buse o kana mo amara kame mallaka ranya te sagga fa doktor gabbas maltu si daga me kerit debshika Aye galatoome gaafii keetiif ani odoo dubbiin tun hin bahin dura akka dhugaa wayii jirtu akka wanni wayii si keessa jirtu akka waan wayii si keessa gadhooguuf ummanni kun sirra duulu beekee amanee gara kee deebi'e. Afarsoo yaadatta torbaan hin geenne dhimmo maasiltee saniitiin wal qabatee naragaxaa turteen beektaa mire kalee fixanneerra san rakkoon qabu maraataa kiyya jedhee itti dhiise. Ani ka har'aati dhugaa baaftee dubbii firfirsitee bittinneessitee dhugaa jirtu Oromoo himte kana miti jalqabuma gaafuma isaan bakka gahan hundatti inshallah daa'iman sabiyyi qabanii fi dandabalatee hafarsoo gaaf ciisanii anillee gaafa tasa shaayin jalaala hubuutillee gaafa waa wayiillee gaafa tasa hattifatanillee hafarsoo jechuu eegalan akka wanni jabduun si bira jirtu argeeti si dubbisuu hunda yaalaa ture amma icciitiin baasisiiftee galatoomii ulfaadhu hedduu siimboona hedduu dhageeffadhaa ijoolleen ta'in uummata kaalama dubbadha. Dhageeffadhaa ijoollee si koomandoo kaleessa dheengadda guyyaa afran kana namoota hedduu jaalfigoo as keessa hartaa nama hedduun torbee kana keessa waliin bu'aa ture. Haadha siinqee nuti haadha nagaa haadha araaraa jenneeti siinqee si labsine ati immoo duriyyee iyyaalaaf harka dhooftaa hunda jedhaa turtan. Maaliif dhugaa jirtu kun miidiyaa irra jetta waan ta'eef isa miidhuufillee miti arraba isaa qofa argitan malee dhugaa jirtu waan argineef jibba isaatiif akka hin taaneen beeka. Ani waan argeeti mucaa kana wallahi isuma dhugaa rabbi kanaaf ilmaan si koomandoo yookaan afaan biraatiin afaan amma warra miidiyaa kanaa galuuf arsii fi baale jabaa keessan irratti hin duulina. Yoo itti duuluun isin barbaachise gaafa nagaa gaafa lafa gaafa lafti nagaa gafuudhaa dhaana tuma dhukkeerraa kaasa. Mushitti duuluu miti garuu ormoo wajjin taatanii dhaabbadha yoo xiqqaa guddaa mucaa kana ormi harka itti dha'ee ganamaa galgala irriba gursaarraa bule mucaa kana kophatti baaftanii maaltu jira hafarsoo si bira rakkoo kanuma hunda uummata kana miidhemo waatu si harka jiraatanii mucaa kana qoratuun dirqama. Kanaaf galatoomee ulfaadhu hedduu si jaalannaa siin boonnaa ankaleessa siin jedhee jira si'ii miti tiisisa inshallah sirratti waa godhuu hin danda'an abadan. Kanaaf isinitti habaratu ilmaan si koomandoo mucaa kana jabeessa tiisisa ballicha irraa kaasuu hin dandeettan. Akkasii nuti isinii geenna nuti warri beeraa isinii geenna warra dhiiraa dhiisa. Kanaaf iyyina torbaan kana guutu ani wallahi hafarsoo nama sadaqaa miidiyaa kanarra deemee guuree uummata kanaa ergu keessaa wallahi na beektan. Hedduun keessa isin rakkoo keessa diisi haala dhageeffadhu qaalitii dhaabi waa'ee sanachuma kuti dhaabee jira. Anamma asirraa namoonni meeqa afarsoon asirraa afaan bana maalii bana otoo jedhanii gaafa na tuttuqanii na gugguban fidee akka waanni sun amaaraan hin ta'in jala hordofee hin gubadhe siigalee wallahi dhugaa dubbachuuf ni gubadhe. Ahmadiif illee takkaa dubbisee beeku siigalee rabbi naa laaffisuuf rabbi naa kaasuuf jaalala ani duraan namaa qabu yookaan ammoo wanni duraan namaa godhaa ture akka namni ajjechaa narra yaadus ifa naa godhee akka agartee deebee achirraa sababa sanirraa kaka'een wallahi mucaa sun naan jedhe jechuudha. Dhugaan isinitti ijoollee wallooti. Ani sibiraa nyaadhee beeka sibiraa dhugee beeka wajjin qullaa ciisne obboleessoo siree wallahi nama jaba nama guddaa beeka siree irra bulturraa na jalaa buute abarsa garuu waan akkana asirratti deemaa jira dhiigaan si nyaadhu jedhee waan san dabarsee na kennee ergasii osoo deemu lakkoofsi kiyya otoo deemu bakka marii mallaqaa kana na fidi. Waajjira tokko yoo seettu osoo waajjira kanarraa kanas si ajajan bakka gaarii geettu. Sigara otomaa deemu bakka mallaqa kanaa na seesisan hin rifadhe wallahi isin dhugaa rabbii dhugaan seetaniimi rifadhee wallahi ciisee sa'atii tokko rafuu dadhabee jechuudha. Ani kabira ga'e har'a yookaan kalee yookaan deeggatti isinitti fakkaatin turee jira hanga achi dhaqe. Gizeen achi dhaqe ni rifadhe bakka ni rifadhe numa waan jedhu wallaale waa'ee mallaqa sanii ti mallaqi uummanni kun haasawu kanaan ajjeesuu deemammoo kan ammoo waan biraatiin irri walolaa jirammoo jedhee yaadadhu mucaa asitti qabee agartee mucaa asitti qabee hidhe kana mucaa makeenya kana dhufee jedhe achirra beeke yaa jira keenya jedhe uummata walloo jedhe uummata as keessa jirtan jedhe guruppii san jechuu garee san oofisa kana keessa warri jirtan
dhiifama naa godhaadha waan akkanaati tunarra ga'e kalata akkanaatiin eega qabne booda oromoodha jennee gadhiisuu saalfannee itti fufne qabamne kuuwwanni bade anammoo isinii dhiyaadhe jarri kun ni bade ni qaanfadhe dhiifama naa godhaadha dogongoraan dhube waan kana ammoo odoo sooshaal miidiyaa irra geenne nurraa fixaa yoo danda'ame jedhee mucaan dubbannaan kaawwannaa sana hoggaru ganee sana hoggaru anaaf fide warri as keessattu dubbachuu hin danda'e irra wal lolan an dubbii taa'ee addaan baafadhee ahaa mallayni gaafa amaara jedhan sun edaa asitti ka irra wal nyaatan hagammaa isa karra baatii tokko fidnee barbaata baatii lammaffaa seenaarraa mi jira kenna hay mallayni sun edaa asitti akkamitti asii galuu danda'e gaaf kaan amaara jedhanii ahaa ijoollee walloo kadheen gaddataa namni arsiidha amaarri isinirraa qabde nuun jedhan sun ufumaa qabanii egaa waan san duggan baasanii akka nu amaara qabnu nu laaluufi anachumatti alhamdulillahi baga amaarallee qabne baga amaaraanillee wal qabne baga ijoollee teennallee jedhamte jedhe achumatti gizee kana amma eeggadhee kaleessa ta'amani seengadda dhaqee beeytaa bakka san achi duraadaa sagalee keessa deemee laalleen kalee dhufee Ahmad maal jedhaani aboo wanna kana ana seenaallee na balleessa yaa soddaadhan kiyya laal Ahmad yaa soddaadhan kiyya ana maqaallee na bada ammallee wanni kun irbuu oromooti eega qabame mallayni kun maatii kanaaf haa kennamu jennaan mallayni ilmaan oromoo irraa guurame yoo sii ta'e bayi yoo siin ta'in taa'i sooshaal miidiyaa irra fidinii jedhanii sodaachisan jechuu achitti dhugaa rabbii dubbachuuf akka reeffamma Idriis gurbaa warra walloo dhufee dubbatu iyyuu miti dubbiin achitti dubbatamaa ture sigalee inni illee gabba hanganama dhufee asitti isinitti gurra buusuu kiyya arge dhagee tokkookii isaa guututti gadhiisee waan jiru argitaniirta yoo ta'e achi dura gadhiisee yoo ta'e akka jibsiisaa kunoo Ahmad no. asuma dhageeffate achi jalas dhageeffate deebii gadhiisa. Asiina dhageeffate dhagee gadhiise jechuudha. Bakka baate dubbiin baate mi jedhee gadhiise jechuudha. Kana waan akkasiitu jira.